أكاسي مي قافي ديبي وجيكون فتاتين من تربادية. فتات دنتنا. أوكي سوري داف مال لام تمي. سوري داف في خرا من تا إشي خان لا تديبو شيء تولي والكبته تام ستداف تف مال غورستان مي سرقة فتاجرتي. أيه جل كبرتي سوري بقربين قرا من تاخي خجنما سفلتي نموت غرغدا ميكاجرا من تاخنا carraa kana dhabee ittiin rakkachuu jiru ka qabeenya qabu ka beekumsa qabu ka dandeettii addaa qabu nuti ammoo addatti waan biraa qabaannee osoo nuuf hin taane amantaa kana rabbiin kan nu kenneef waan nu jaalateef waan nu filateef rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan nu jaalatuu fi amantaa tana nuuf laata baga rabbiin gara amantaa kanaa si fidee nama irra jabaatee irra sabatee irratti duu rabbi si haa taasisuun siin jaa wanti biraa ammoo kan inni si dhaamuu barbaadu dhugaadha islaamni jira warra islaama ta'ee dhalateetu jira amantaa tana keessa warruma abbootiin isaanii abaaboleen isaanii hundi isaanii islaamaa jechuudha warroonni amantaa kana keessa jiran gochoonni yookaan ammoo badiin isaan hojjetan islaama bakka hin bu'u fakkeenya nu hin godhati warra si duraa si galee waniin asiin jechuu jiru nu warra si duraa warra amantaa kana keessa ture wantoota nuti dalee nu laaltee gurbaatu gaafa kaan sheekha bira dhaqee hiriyaa isaa tokko wajjin deeme islaamaanii yeroon fi islaameessu ka islaamee kun akka malee amantii jabaadha beekta amantii isaa tana subii masjida deemee salaataa asriin salaataa jammaa wajjin deemee salaata yeroo kana sheexaanni isa mukkoruu itti dhufee gurbaa kana fatanuudhaaf itti dhufe yeroon itti dhufu wanni kana laaffisuu fadhe si galtee salaata kana laaffisuu fadhe yeroon fi laaffisuu fadhu sheekha bira dhaqe yaa sheekhaa jeen an islaama salaata guyyatti yeroo lamafaa salaatu na godhi kashan salaatu kana dadhabeetiin jiraa jee sigalee wani nasiin jee kanaaf nurraa fakkeenya hin godhatini hadiisaa fi quraana fakkeenya godhadhuuti isaan jala deemee siin jechuu barbaada galatoo والله بروح يا وان أجايب أقولت والله وان إلى ما تندامني تكلم تفكرتوا أسرت قافي دبي ولينقول وليني سورين وان سقافته بربادو قبض يو خسرت بوا قواته سقافتي دبي سوفي دم دسجيات أوكي No, ibsai sirriitti na gorsee jiraani am gaaffii san gaafadhu. Okay. Gaaffii takka illee siin qabu gorsi kee bareedaadhaa siin jettee jirti. Sooreen waliigalteen sooreen itti jirtu yeroo baay'ee shamarran ati filatte Harargeedha. Maaliif yaada jiru? Maaliif Harargee filattee deebisuu fi dandeessaa? Sababbii? Ibsaa jalqaba siimeetiin jira. Ani kutaa kamiyyuu haa ta'u gin Oromoo haa taatu rakkoo takka illee hin qabu jaaladhe taanaan ni fuudhaa siin jeetiin jira. Waan na deddeebistee dirqama na gooteefiin Harargee siin jee maaliif jennaan beeki wanta biraa dhiisiitu yoon fi firri kee fagoo jiraatee kan sitti dhiyaatu jalqaba ollaa nyaachisuu qabda jaamantaan. Anis Harargee waan hin ta'eef Harargeen dhiisu jechuuf siin jee malee an kutaa kamuu taanaan ni fuudha rakkoo takka illee hin qabu. Okay. Warroonni seentan viidiyoo banadhaashi. Gizee daansii sanuu takka geessanii amma immoo viidiyoon banattan wanni hin jettan. Okay, waan qabattee dhufteen itti ooftaa jechuu barbaadeeti. Qabxii keenya 80 fidde ni teessaa sanisitti garsi buusa. Okay, hayyee jalqaba irratti nashiidaan tanii nama jootuun tiyyaa miti. An nashiidaan hin qaba kana dura taniin dalagee hin qaba. Kaniin amma jiruun ka Ustaaz Najjaashi garummoo sagaleen kiyyalleen akka duraaniitii miti numa laalte. Assalamu alaikum ya boleeyyan diini asgeenya kunuutu rahmata saatiini barri nu naanneessee asiin nu geenyaanii walitti deebinee galata rahmaanii akkamii fi jirtu fayyanaaf qabdanii nageenyi badaadha maatii fi waatiini akkam jaasilaa gadaan keessan kunii akkuma durimoo dhufe jijjiiramni ni beeka rabbiinu waan isin feetanii abshiraa akka turraan shiilchoodhaa subhaanii suma dandayaanii. Tuni ta'isaati tiyyarraa hin takka isin irra buusaa.
Okay. Sinjaladha Rabbi tokkicha na uumte na jaalachuu keerraan muslima na goote abbaa rakkootiyaa ansumattiiniyyaa hedduu si jaaladha wallahi rabbii khiyyaa. Garaan goruu dhaabee oliga waywaadhee abdii tokkoon qabu ansuma nabdadhee si qabachuun gahaa bagumaan sirgadhee osoo sin qabanne ansila salphadhee sinjaladha Rabbii tokkicha na uumte na jaalachuu keerraan muslima na goote abbaa rakkootiyaa ansumattiiniyyaa hedduun si jaaladha wallahi rabbii khiyyaa. Takatana irraa qofaan isinii tuqe daqiiqaan hin dhumneemi. Dhumtee jirti. Okay. Galatuma biroo fi jaran oggoo murteessaa qabxii murteessaa inneeni achi keessatti tuyxaniitii murteessitanii fi akkasuma immoo nama isinii ta'e fooloo gootan ni jajjabeessitan dhageessanii soores fooloo godhaa sagantaan tun gaa'ee sagantaa sooreef qophootti sa'aa tanaa fi akka malitti taane malee akka ajaa'ibatti kan itti yaannee dhufneeni rakkoon qabu shaallaa akka ajaa'ibattis fuuldurris guyyaa baay'ee qabna jummaa qofaa miti guyyaan marti guyyaan keenya waan ta'eef guyyaan akkasitti murtaa'onni jiru hin jiru. Galatoomi jechuun ni barbaanna urjii biroo fi urjii yannaan bar maqaa dhalatti harkaa fiige dubbii tana danuu baase. Moosisaadha maqaan isaa. Maqaan kiyya haadha abbaan kiyya naa baasan moosisaadha urjii immoo anaatuuf hin jaalate. Okay, kali kai. Warroonni viidiyoon banatin keessatti marti keessan viidiyoo banadhaa takka ammoo nurraa gabbaa. Please. Warroonni viidiyoon banatin jirtan. Hey. Sumayyaa fi Ayyaan. Maashaallah jedhee jira urjii. Rabbi sirraa haa jaallatu. Nashiidaa bareedaa ture. Galatoomi hedduu rabbi sirraa haa jaallatu jabaadhu. Amiin amiin galatoomi soora. Orang soda dofer aja jiri sinjani orang komentar kon. Matu sering guys. Sumaya, mari bukan aja. لا والله يعني هاسو جرا لك إرفاني الرقبة ميوت الرال لباسه نشيد اللي نسينيف كبا قروا عن فيديو تكاجرو تيرة عن تيك تاك رت فيديو بهم بيكو إنه ما نونا بيكا يوسان جت نموس لدن ديت تمرجع كيتي أن تكا بهم بيكو murtee immoo ishirraa dhaggeeffatta haadha sinqirraa murtee dhaggeeffatte akkasuma sooretti irraa kara gaafite nyattaane yoo ishiin hin ta'u gasi bufna yoo baheette immoo bo'uun kee dirqama sirratti haala kaagamu. Ayyee taate ni neegaa. Okay, sooree maaliif murteessiteef? Haa jettu. Okay. Sorry. Nurilin. Nurilin. Okay, dhaggeeffat duraan dursee. Sumayyaa. Oh, ibsa. Gaafii deebii waliin nooliin goota ishee? Inshallah. Okay. Sooreen garaa laafti gaa'ii silaa utula taate amma haa jettu hin jiru wallaa sooree gabbiin jaan buyi wanni akkas damaan jirtu. Nasatti rabbi nasatti ruufisii as kaa'e. Waan geejjibsiifan ibsaa gaaf tokko amantii muslima kanarratti hundinuu akkas kaameraa banachuun ni dhorkama. Nutu gaaf tokko kaameraa kana dhaamsinee teenyu bakkee sana nuuf haa ga'u. So I respect their respect. Galatoomee soreetoo. Duraan dursee maqaa kee? Hayyee maqaan kiyya Sumayyaa Haji Muhammad Rabii Haji Sayyid naan jedhaan. Oh, maashaallah. Sooree maaliif muutirra kaatta garuu baratte nu waliin adeemsisuu qabdaa. Yaa muutirra kaatta saafetti dubbachuu dandeessaa. Maayikiin guutuun keete anaattu muutirra kaatuu qabaa silaa. Duraan dursee gaafii tokkoffaa Sumayyaa sooreedhaaf maal dhaamtaa maaltu sitti dhagame sooreen karaa amantaa musliimatti dhufuun?
Tokkoffaa gammachuun natti dhagahama. Soorettiin gara amantaa islaamummaa dhufu dhugaa dubbachuuf ani duraan sooretti nama amantaa biraa hordofu natti hin fakkaanne. Maaliif jennaaniin haalli uffannaa isii, naamusa qabaannaan isii, suuta dubbachuun isii. Unkaan dubbannaa afaaniitii miti deemsi isiitu wallaahi waan suuta deemtu natti fakkaatti akka lafa miinetti. Maasha Allah tabaaraka rahmaan durallee irratti dhalattee argitee irratti dhalattee hooma irratti dhalatte san irratti dhufte. Sooreen dhugaa dubbachuuf nama isii gorsu osoo hin taane isiinuu nama gorsu. Maasha Allah tabaaraka rahmaan rabbiin ammallee irratti istiqaamaa kennee fi irratti isii gadi dhaabee nama diin rabbii baratee barsiisu isii haa godhu. Soorettiin kana godhu amma reefu urjiin hodduu waan bareedaa dhaameef maaliif jennaan ijoolleen maqaa islaamaa qabaatanii waan hin taane dalagan 10,000 miliyoona. Immoo islaamummaan ammoo anaaf sihiin hin madaalamtu. Islaamummaan bootaa ofii jirti. Warra nu dura jiru waan badaa dalagan san nama asirraa dannasu qullaa deemsan osoo hin taane islaamummaa jechuun waan ittiin hin madaalamne waan takka waan hin qabneef sanniin akka yaalle kan inni jedhu san yaada bareedaa kennee fi maashaallah tabaaraka rahmaan kanarratti wanni aan dhaamuuf takkafaa haa barattu. Islaam durallee barachuu jirti. Akkaataa itti salaatan haa barattu, harkaana islaamaa haa barattu, harkaana imaana haa barattu. Walumaa galatti waan diin baratamuu akka qabdu kanarratti isiin gorsa. Maashaallah tabaaraka rahmaan kanarraa kana fi isiinuu intala mu'addaba rabbiin irratti gadi si haa dhaabu siin jedha sooretii kanaan ala mamaa jechuun danda'a. Okay. Galatu. Kara gaafii keenyatti aanaa akkasuma immoo warroonni egaa beellama waliin qabanne yoo jala jiraatan ajjala barreessaa intalti baadiyyaa isin galchiti ol seentanii viidiyoo banattanii kara qophii keenyatti deebii keenya akkasuma immoo yaada sooredhaafuu gumaachuudhaaf dorgomteeti waan beektuun wadandeetti teessanis ilaallee hojii shaashan baay'annaa jechuudha. Akkasuma sagantaan tun egaa sagantaa sooreenii karaa amantaa musliimaatti eega dhuftee ji'a 2 geessa jirti. Maashaallah alhamdulillah jechuun asi qophii qopheessinee fi mana kanaafis rispeekti qabdi. Qooda mana kana keessaa qabdi waan ta'eef yeroo feetetti yeroo hunda manni kun kashiiti gaafa sagantaa barbaaddes akka feetetti dhuftee irraa dabarfachuu dandeessi jechuun affeerree asitti sagantaa sanarra waliin jirra. Warroonni sooredhaaf dhaamsa qabdan akkasuma immoo wajji taphachuu barbaadan ol seentanii feetu bifa walolootiin feetu bifa jeedalootiin waan jechuu barbaaden dhaamsaan dorgomtee jechuu ni dandeessan dhaamsa keenya. Sumayyaa dhagaama gara Sumayyaatti aanaa Sumayyaa gaafin tokko faana kanatti. Osoo rabbiin sii godhee dhiira eessatti heerumuu feetaa? Rabbiin godhee moo dirqama ta'e? Osoo ati feete fadhiite yaa rabbii kiyya dhiira kutaa kanatti na heerumsiisi yaa rabbii dhiira kana kanatti osoo heerumuu baattellee tarii yoo heerumte beeynu. Yaa ani dhugaa dubbachuuf nama bultiin qabu haa taatu immoo hireen qooda rabbii waan taateef dirqama akkana godha hin jedhu waan rabbiin kiyya ganama naaf katabe riskii fireetii jedheetiin fudhadha. Lammata ammoo dhiirri an fudhadhu walumaa galatti homa fedhee haa ta'u duniyaa maaliin jedhu imaana rabbii sodaa rabbii ka qabuun filadha haganumaan jedha. Aslaafu eenyutu imaana hin qabne barbaadaa miti guutummaanuu guututti imaanama barbaada ni jaatana bakka amantii tokko dhufe imaana jaagaroo godhu gaasa hin gabbuute aboo dhiira akkana akkasii ni jirti waan jirtu dhageesse sumee ta'e. Yaayee. Saniifu eessatti heerumte maal godhe eessatti osoo siin jenna reeti jaarsa qabdaa'u. Osoo jetti ani baalee matti hin heerume. Oh my god. Maashaallah wallahi. Guuttatte reeti ni jaatee guuttatte maaltu si hafe? Alhamdulillah. Ya, gaaffitti antun tara baadiyyaatu si gaafata. Sana rabbina irraa haa qabu maal tana booda heerumte maal sirraa qabaa miti. Mayyootti irra jirti intalti baadiyyaa? Warra ati haasawee galteen. Waraatuun fagoon jirtu waraafuma jirti. Sumayyaa. Sheekotii akkaan jaallattu yeroo baay'ee dhaggeeffattu. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo baay'ee siiraa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam siiraa dhaggeeffachuun jaalladha. Irra aksara namni siiraa rasuulaa irra himanii Sheek Naasir Jimmaa sheeka dhiyoo tana dhukkubsatan san isaanii fi Dooktor Yuusuf Nuuree isaaniin dhaggeeffadha. Akkasumas sheekotii hin dhaggeeffanne halaayit hin gooneef.
Ani warroota waa'ee sheekota ebaluu jechuun barbaadu warroota akkanuma wal morman argitee gasii warroota akkanaan dhageeffachuun barbaadu darbeetiin bira dhufa. Akkasumas tiktokara Oromoo keessaa namoota garaasi nyaatee namarratti sheer gootee fi akkasumas taataaf gootee fi waan qabdu bira dhaabbattu lama maqaan of dhahe. Yeroo mubeen gargaarsarra taa'u yeroo hedduu inni cinqamaa ijoolleen fira kiyyaallee ijoolleen giiftaroonni baay'ee asirra jiranii warroota dawwalee yaamullee inni qaba dhugaa dubbachuuf. Nama lama inni bara. Isaa fi asli. Okay, akkasumas warroota yeroo isaan agarte ijjettee scroll gootee bira hot. Like illee gooneef. Warra gandummaa farsuun jaalladhuan arguu yuun fedhu. Gandummaa. Warra gandummaa farsuun eessa gare? Namni gandummaa jaalisi. Asumarra jiran. Amma ni jirani. Ayibsa. Rabbi isaan haa boqochiisu namoota bakkam jennaan mee maanta boqodhaa boqodhaa nagaa boqodhuu. Rabbi haa qajeelchu jenna. Okay. Galatoomii. Waan qabattee dhufte mee nu dorgomiin. Qur'aanaan hin dorgomamu nashiidaan dorgomu. Nashiidaan yoo dorgomte irra nuuf filatama. Hayyee. An nashiidaa namaatiin mitiitiyyuu maaliin dorgoma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu ya Allahu Allahu ya Allahu ya Allahu ya ilahi murtii maraayyuu dandayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu yaa jaliiluu jannata kee hawwine wasfii isaa qur'aana keetiin argine bareedumaaf bal'inni isaa haga gayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu bal'inni isaa ardii samii kittisaa bareedumaaf dunyaa jiru wasfiin isaa warri seenee isaa umbayuu isa keessaa ani ofii of sodaadhee itti gayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu yaa ilaahii wanni iyyee si kadhu qabrii bu'ee wayita kophaa rakkadhu yaa birmatoo kiyya menaa birmadhu na taasisii warra jawaaba dandayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu. Namni jawaaba dadhabe waa salphate anaa miti rasuulatu dubbate alayhi salaatu wassalaam isin kufnaan jedhe hundaanuu dhaabbate kasan boodaa marumayyuu hin dandayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu. Allahu ya Allahu ya Allahu Allahu ya Allahu ya Allahu ya ilaahi murtii maraayyuu dandayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu yaa jaliiluu jannata kee hawwine wasfii isaa qur'aana keetiin argine bareedumaaf bal'inni isaa haga gayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu bal'inni isaa ardii samii kittisaa bareedumaaf dunyaa jiru wasfiin isaa warri seenee isaa bayuu isa keessa ani ofii of sodaadhee itti gayu si kadhannee jannata keetiin nu gayu. Galatooma. Yoom galla kiftata kaafur. Banatee jirti siifan dhaabbadha mashin banatee jirti wallahi maashaallah maashaallah hedduu bareeddaa rabbi sarraa haa jaalatu nutis gaaf tokko akka kennuuf haa godhu rabbi wallahi. Angaruu viidiyoo okay haa ta'u. Banatee Isaan argine. Jalabee malee wanta kana gara. banatee jirti. Maashaallah wallahi hedduu sirraa bareeda ayyuune hedduu sirraa bareeda. Karaa isirra jirtan kanallee akkatti qaammatanii bareedu kanallee rabbi irra nu haafitu. Amiin wallahi amiin. Okay. Gaafiin tokkoffaan akkanatti heerumtee garuu. Gaafi takka keessa nu ilaala. Okay. Osoo rabbiin sii godhee dhiira eessatti heerumuu ni jettaa yookaan jaalattaa? Inshallah, sila
Dirqama. Deebisaan dirqama. Heerumuunis. Harargu. Anilleen harargu waan hin ta'eef ijoolluma ganda fiyyaa. Okay, harargee yoo tapha komantiin guutuun harargee. Ay maammadochi harargee nasiiba dootoriin sin bee. Sorry. Anilleen karaa argite as deebi amma ibsa. No. Koy harargee maashaallah. Allah akbar jaa harargee. Harargee. Gaafin lammaffaa. Ijoollee harargee jirtu. Jirra jaa'ee ijoollee harargee jirtu sooreen. Harargee. Yes. Litoriin gaafii tokko fudhatte harargeedhaa baate. Waan ajaa'ibaati. Okay. Dhiira eessaa rabbina irraa qabottee du'aa godhattaa. Yaaba qonnaa gubattee. Kan dargatu. Lati dhiiruma hantuudha malee dhiira biyya kanaan jaamu dhiiruma hamtuu rabbina irraa qabudha malee. Hamtuu gottu. Dhiiruma hamtuu gisee janga nama malee hin qabne sanuma rabbina irraa haa qabudha malee bakka kana ganda kanaa hin jaamu jechuudha akka fayyadu. Amaan kutaa hunda keessa jira. Amaan duba kutaa hunda keessa irraa kan bahin adeemte. Harargee kasa samaan nu hin jiru. Duba san taatu. Akottaa mataa sakaa jira. Akottaa mataa sadoosu jira. Qaruuraa mataa cabsu jira. Harargee kasa. Kilaas mataa kilaas irra cabsu jira. Sodaatte? Harargee keessa amma takkiin mirkaanee jongoludha mataa adda sidoosa. Abadan. Amma rakkoon uumamte bara. Amma. Sana jiru wada biraadisa. Dabraa kana dabraa fi bidda. Okay, dabraa te sooranis. Soore garuu dabru nuti garuu sumaayatti dabaraa irra malee seera mana keenyatti nuti waan gaafane namni numa deebisaa beektaa. Wallahi hin cinkina. Okay, soore. Murtee oliyyattee gaa haadha sinqattee oliyatteeni soora irraa gad deebitee waan jirtuuf gaaffiin lammaffaa himanni keessa rasamee jira obboleettii teenya maashaallah ishee. Kadar galatoomi hedduu. Gaafii lammaffaa. Ayyu na dhagaa jirtaami? Eewa. Gaafii lammaffaa. Yeroo baay'ee sheekotii hedduu jaalattu. Sheekotii hunda ni jaalatta. Jala teessee dhaggeeffattu. Yeroo baay'ee lama himii jira. Okay. Hakim Hassanii fi Hakim Hassan. Ustaz Maazin. Ustaz Maazin Nasib. Ustaz Maazin fi Hakim. Sooree ni beektaasi? Ustaz Hakim ni beektaa Hakim? Maqaadhaan hin beekuun ta'a malee hedduu. Waxaat ነው yeroo baay'ee akkam jee fayyadama gaa urjii dubbadhume Habibullah Mummal. Miskiintitti. No. Ahbaabi fillah. Yaa Ahbaabi fillah jira. Waan san fayyadama. Ahbaabi fillah jira. Habaabii fillah. Habaabii fillah jee fayyadama yeroo hedduu yaan gidhaa bakka das nama jaa oggoo haasa'u. Aarifas gaa. Asheekotee Dhaggooti ibsaa Yoo sittiin agarsiisane. Okay, sheekuu godhata. Yeroo baay'ee wanni jaa hadiisa akka ajaa'iba bareechee wanni haasa. Okay, bifuma kanaan wal qabatee ayyu yeroo baay'ee kan sheekotii yeroo baay'ee hadiisni isaanii sitti ulfaatu sheekotiin faallaa deeman sitti fakkaatu hin dhaggeeffan. Nu himuu dandeessaa? Okay. Maqaa dha'uun dirqama. Shaajir Sengee. Yoo si Maqaa dha'uun dirqama ibsa. rakkoon qabu yoo sitti ulfaate hin dhayini dhiise maqaa.
اوكي قالتهم عجبت. اوكي يا فادو. اوكي بريدتي أنا أفترض يا ربي جاجبنا سفا كنو سرها جالتو. جبنا رب سيفا خنوس تاجرت إيمان أبي كرو سوري نما تكو مكان داو ديلين نتسابة مجني وفيه بجتوني ناف والله جبادو سنجاب بريتا إيمانا كختي خانوا آخر مالي سني بيتني إخواني. يا لا إيمان وكوني ونوسنتين نمني هم دينو إسلام ما أكو مهوبنو إسات نجرا داوان نما تكو قيمتين هجرا وبعدا garuummoo waan sun qalbuma kee keessatti hodhiftee wayyaadha. Keessaawwan beeytangaa nama isho karaa rabbii kanarratti taasisu natibuma isaa eeggatan. Ilma namaa ta'e immoo kan hin dogongorre hin jiru. Suniitiin irraa itti eeguun gaariidha jeeti malee waan biraati. Isinillee na kabajuu keessaniif hedduu takka galatooma. Kader hedduu takka galatoomi mana babbareessaa jira. Kadir, thank you so much. Kadir Follow godhan Kadir. والفادو والله قدير فولو ولا هم تخيسن قدير كنا فولو ولا قدير يبقى لما فوي رجع فولو ولا مرت خيسن لمن يبقى فرين كوني يبقى فريو قتني ما شاء الله إيش بريدو تنيا أيو يرو باي جولة تيك تاك الرجل تطورمو خيسا يرو إنسان ليفرا جرام يرو باي إنو جلا تيسه تاب شير كوبلينك غوتا في نملام جيما ساتاو كسان تبتانيس اوكي ijoollee ustaazotii isinii taa'are miti. Ustaazotiin geema taphatanii? Ustaazotii egaa namuma tiktaak irra jira Oromoo warra geema taphatu. Ayyee bakka geemaa san takkaa dhaqee hin beeku gaafatu. Wallaahi hin dhayine hin harkinenne dhagaa silaa dhaqee ni maaga. Maashaallah hin dhayine jechuudha. Hin dhayine dhaqa baaduu hin tarbaadiyyaa. Warri bakka geemaa hin dhayine sinuma jiraachuu maashaallah wallaahi. warroonni ati taaptaaf eegan dha'in achi duuba isaanuma lameenuu biraa hunda hin ere warra taaptaaf hin gooneef hin qabdu jechuudha. Jechuun yeroo takka takka hedduu liibii hin dhufu yeroo takka takka bakki seenulleen bizuma Galatoommaa. Abumaas ustaaz Abumaas gaafa ministeera jiru kan isa dha'inee taaptaaf jalaa qonni baan malee akkasitti hedduu fayyadamu. Okay, galatoomi. Share copy link sirri godha warroonni mana kanaaf haaraa taatan hundi keessan sooree follow gochuun dagatina. Sooree jechuun marti keessan sooree follow gochuun dagatina. Sooreedhaanis sooree ogo dura dhuftan durri salaamu alaikum eegattanii booda sooree maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi jajjabina sifaa kannu rabbi amantii teetirra si haa jabeessu wallaahi gaa gammachuu irraa qabdan ni beetanii yoo gammachuu irraa qabatan akka kanatti as baatanii gaafiif deebii gootanii sanbootan yaada qabdan itti kannu. Gaafii shanaffaan sirraa gabaabsina wanni teenya ayyaan kaameeraadhaaf waan haaraa taateef waan irra si hukkunne malee warroota kanan kun waan ta'eef sooreedhaaf maal dhaamtaa? Okay. Saya isinillee galatooma obboleettii keenya sooree rabbiin abbaa fedhu jaalatee abbaa fedhu jibba. Jibba jechuun rabbiin kaafiraas islaamaas rabbumaatu uumaa garuummoo kiristaanaas islaamaas fedhinnuma isaatiin godhata. Kan gartee kiristaana godhee kiristaana irratti ajjeesus tanis jibbeetiin nutis islaamummaa nuufanne nu jaalateetii miti. Kanaafuu amantii islaamaa irra caaltu amantii rabbiin taanii si filatee si jaalatee as si fidatee si fidachuu feeti alhamdulillahi jedhii nama waaniin an kanneef irratti xiqqoon an kanneef irratti na galatoonfate nin dabalaa fi wallaahi laaziim wanni amantii islaamaa caalu hin jirtu yeroo tana keessatti. Kanaafuu garuummoo karaa khayrii kanarratti mokoraatu heddummaatu wanni siidhaamuu fadhaanii beekumsallee osoo hin ta'in garuu yaadachiisuun mu'umina fayyaddii waan jiru takkaa jira. Isaan muslima guutuun jedhe muuminni ifiiku gabroota rabbiiti waan ta'eef muuminnummaan kun ni dagate jechuudhaa fi hundi keenyaa ni beekna. Immoo garuu hogguu karaa khayrii kana qabatte taayibban keetiin jibbamtaa waahillan keetiin jibbamtaa haalii ollaa haadha abbaan illee yeroo tumsan jibbamtuutu jira. Garuu kanarra namni si deeggaru hin jiru akka gartee waa hunda keessatti mokkora si dhufu laazima mokkoramta. Mokkora si dhufu kana arraan tana itti gajjabaattee
sabbartee rabbii keet irratti irkattee khayrii kana barattee barumsa diin kanatti dhalooytee habbabaatu akka gartee namni takkallee dhuga sin deebisneef obsuu sifeeti tama koraa sitti heddumaachuu jira kanallee itti himuun gaariidha. Kanaafuu siitu jaalatame rabbi biratti obsaan bira dabri ammallee immoo namni barumsaan hawaa beekumsa beekaa fi wallaalaan tokko miti waan ta'eef beekumsa diinitti dhalaatii baradhu akkuma gartee duraan amantii ta'an keessattis jabaachuu tututti irra hedduu warri amantii tanatti dhufu warran amantii isaanii sunirratti jabaa ture baradhuuti akkasumatti amantii islaamaa tanaaf qabsaahi waa hillan keetillee hattaa faamilii keetillee as fiduudhaaf yaaliin siinjaa inshaallah rabbiin irratti si jajjabeessu yoon dogongoree ta'a. Amin 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 bareedduuti hedduus akka galatoomii naaf jiraadhu sirlee rabbi sirraa haa jaalatu du'aayii keetiin nan irraanfatiin galatoomii. Galatooma wallaahi akka ajaa'ibatti gorsa bareedaa laattee fi si qofaa mitiinuu kaanis harkisii as fidii haga saahibbaan ittillee waan jettu san faadas na jee ittoo fi bakka waan dorgomuu dhufte. Okay, nashidaan qaba. Sila viidiyoo cufee jeelleen hedduu fakkanaa gaariidha. Har'a afaan waayyeema hulii immoo jabaadheetiin dhufee lafa tana wanne jaa inshaallah. Okay, viidiyoo cufadhu madaraka irraa gasi buufne sooree bal'inaa jechuudha. Galatoomaa. Ayyee nashidaa mataa xiyyaatuun qaba. Namallee jiru. Ayyee. بسم الله. يا رسول ربي تعالى نما فداك فداك جدتي والنبى أمني إسلاما يا رسول ربي ما تعالى نما فداك فداك جدتي والنبى أمني إسلاما فداك يا رسول أفان من جتا قل يا إركما يا رسول ربي الرجال نما يوم من تركا يا إركما يوم من تركا يا إركما أمني إسلاما بداخل تهمبر أفان من بنا يو أفان هنتين يا أمة خينيا قرائر غمادا مالكي بيتيا حكما دوي رسول برطويتي إذا إساتنا يا رسول ربي الرجال لما فداك جتاتي والنبر أمني إسلاما تنانكم هنغلو ما تبراتك يعني إن شاء الله سنتي إن شاء الله. galatoomii rabbi sirraa haa jaalatu galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa kanas keessa jirtanii warra giftiis kan na jajjabeessaa jirtanis kan na gorsaa jirtanis hundi keessanuu rabbi sinirraa haa jaalatu hedduus akkan isin kabajaa isin jaaladha kan naaf godhame isiniif isaa godhamuun isin jedha. Yaa gammachuun an argatan argaadha gaa'ee gaafin itti jirtu ayyaanis galatoomi jechaani akkasuma immoo warroonni mana shaashambaa gochaa jirtan hundi keessan ulfaadhaa akkasuma kadiiriin foloo gochuu danda'u qabda immoo warri mana kana keessa jirtan kadiiriin akkaawuntii isaa akkaawuntiin kun haarawaa hundi keessa warra asirra jirtan Itoophiyaan Itoophituu warra giiftara gubbara jiru foloo godhadhaa ishi foloo godhadhaa. Itti aanaa warroonni seenuu barbaadan akkasuma immoo raayyaa fa'aa jechuu dandeessan jalara barreessaa warri wanni jenne dorgomuu dandeessan odofaa ta'e Maammadoon jennetti jechuudha hundi keessanuu karaa sagantaa teenya mas kallattumaa yaana kaanis gaafachaa sooree wajjinis sooreenis haasawaa gaggabaabaa isinii godhaa taphachaati gaa wanni itti jirru galatoomennaani urjiin gis takka hedduudhan wanni nashidaa reefu akka reefu kana mataa isaatiin alatti yoo biraa akka qabaatu irra deebi'aan hojii isa dhaggeeffata.
Baay'ee galatoomii. Isaan doonoota beektaa akka maleedha. Nashiidaaniin dalagaa'anii yuutuuba mataa kiyyaatiin qabaataniin hojjedhe baay'eetu jira. Siyaasa irrattaniin dalagee jira. Amantii irrattaniin dalagee jira. Kanaafi irraanfachuu hin danda'asi. Galtee yeroo dheeraaf karaan deemaa ture. Sababa saniitii fi haganiifin irraa yaadadhu ammoo isiniif hin jaamu. Okay. Islaamummaa nuuf kennite yaa mootii, irra jiraannee irra duudhanuuti, nuuf laaffisii karaa nabii keeti, nuuf laaffisii karaa nabii keeti. Jecha islaama jedhu moggaasa maqaasaa afaan oromootiin nageenya hiikansaa namatti hojjateef boruu qanaanisaa rabbiin nunaaf fedhu qajeelummiinasaa karratti hojjateef boruu qanaanisaa rabbiin nunaaf fedhu qajeelummiinasaa. Yatti tunis tamataa hiyyaati. Takkammoo taniin Jawaar Mahammadii dalagee jira. Jawaar Mahammad jechuun namaan akka malee jaaladduudha. Sababa isaatillee biyyarraa illee itti ba'e innaa san takka isinii jaa. Yaa Jawaar Muhammad leenca haati deessee kan sirna naftanyaa itti dukkaneessee fakkaata akka keetiin hin dhabee fakkeessee osoo haati marraa lama nuuf si deessee abshir jawwee xiyyaa ni qabda beekumsaa yoonii fi siinjanii saatii shorar keessaa baandaallee yoo jedhan ammaasis giirrisaa gaafachi gabbaatee sumatu mootumsaa rabbii hooyaa jabaa rahma yaa raahimu jabeenya waa hundaan suma kan beekamu ati bartookichaa kan abdatu aalimni tokkummaa keenya cimsiinu mootu nafxanyoonni. YouTube jala ni jira wanni kun marti. Yaa ni jira hundisiitu YouTube jala jirti. YouTube ni TikTok kana jala jira. Kana jala hin jiru garuu niin godha rakkoo takka illee hin qabu moo YouTube jee jira. Okay bakka achirra jalatti wanni godhe mee sooreen maal siin jette. No, naftaay jira ibsaayee maala. Qabsoo kiyanii beektami? Okay. Jara nagaa warroonni seenuu barbaadan jara nu galchi jaa barreessa warroonni seentanii dorgomuu barbaadan ishi dhuftanii garuu wanni gaafiif deebii sin gaggaafannu wali turtii gootanii san boodan dhaamsas soores dubisuu dandeessan. Guyyaa sooree immoo sirriitti taaptaa godhuu qabdanii taaptaabiin kuma 20 maaliidha? Keenyaa finne akkuma Keenyaa reefu tana soorii Keenyaa teenya gaa reefu tana namni maqaa kaa kun inni heerumuun jee dhiifaman waan takka waan kana keessa waan hin beeku qabu kuma kana jee na arsinaani maqaa kaatu na arsina kana jee malee kubeedha kuni. Okay. Keenyaa teenya gaa baga nagaan dhufte gaafii. Assalamu alaikum bro. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashe, tu. Okay. Sore, mashallah. Baga nurufte, baga tenyata wallahi durana sore hettu jaladha masdaran baise jalad. Isi je kana fayame dufe wallahi. Sore ye dus jalad. Hedduu galatoomii bareedduu ta'anii hedduu si jaaladha qashtii tiyya. Hedduu si bareedee jira baay'ee. Maashaallah. Abshir bareedati. Galatoomii wallahi. Ara ni bareedde naan ni bareedne jee sheerroo beenu ni bareedne. Ni bareedne. Ni bareedne. Akka ajaa'ibatti. Wallahi maashaallah. Khadirin follow godhaa jiran Khadirin follow. Akkasis ni bareednaa jechuuf barbaadetanii jaawaan kottaa kan jedhe. Bareedina keessan gartanii
Mashallah. Guys, mami taaftaa godha gisirrak. Ibsaaf guddis taaftaa baa godhani. warroonni jaabbadhaa kotaa jeen tokko karam kutansi ni raftee barfoo faatoochi saamee kasi warra suudi saamee kamis Saataa arfa warra sudidha. ay Ganama razaa lama zaata la ganama razaa kudha lama rafan akka ito. Gostak. maal isaan rabbite saatan Halkan dalagaa bulanii bari ibsaa. Guyyaa rabanii. saatu